Akkam bultan yookiin akkam bultan kabajamtoota daawwattoota keenya kun qophii teenya kanarraa kan bakka entertainment irraa isinii darbu. Erga wal ga'ii dhumee booda saayibni isaa dhufeetuma yaa bolee zagayya. An bakka sanan turre na kijibsiifte. Andalee siif jechaan kijibe immoo kana booda waan gootu. Hogguu waa kijibdu. Kijiba fuutee asii wal waaqatti asii ol hin deemsisen yaa bolee zagayya. Ammayyuu fitinaa meeqaan ilaachi gassi buuse. Lammas ol hin baasin asuma gaditti kijibee jedheenii jedhan saayib. Sitti maan jiraan gurbaa si seente kunoo fuudhaa jirtiin si keessaa fuute gurbaa abbaa saayii jedhe abbaa saayii fuute otoon sitti muusi keessaa fuute ka maal kun namichi kun hin jedhaa bariyaa waaqayyo ko gal leenci akkasii laaleetuma jeedoo yaa jeedallo mee eenyuma sitti bimba waan akkasii kana bara akkuma gaariitti addaan qoodde kam eessaa baratteet akkasitti qooduu kana jennaan morma moromee achirra taa'u kanarraan baradhe jetti jedhan. Maali gooftaa amma angarbichi kee biyyi kana keessatti rakkinan kuufee maal taayoo amma Ameerikaatti nageessa. Amma yoo mitas teessaree dhagaa baadhutiin hin jedhu. Akka gooftaatti hin cibaa inni isa waggaa 38 guutuu ciisee kaaseen daqiiqaa tokkotti kaaseen. Anaan isa kaasa daqiiqaa tokkotti. Sirriitti kaasa. Amma maaliif hin deemnu asi? Ameerikaa hoo Ameerikaa kottu nyaata. Garuu mee kana hin jedhu. Isa dhibee sanatu ishee bukkeetti argamu moo maanni qubni kudhan gaafachuu inni isaa baadhatti kudhan gaafachuu waan ta'eef maali ofumaa softi ol danda'uu ni jira ani jawaan kee immoo kuma kudhan maal isa wajjin baanne keessa kaayiree. Hello Damaku nagaawti sinjadena. Marazuri, antu bidan. Marazuri. Amma biri shi bortichi. Kot. Najeda. Borticha biri. Kot. Maala. Elektrikitti naasu qaanatti. Kaffaltaa godhaani zam. Koto buleti. Ilaala dhuma lagee. Tol. Maallaqa baay'ee keessa jira siniif himaa. Waan keessaa qabdu laaduun. Tol. Naalan tagarra. Nege cuma. Aku negara kita. Zurtuzin. Badi. Aracı ağabeyimlerin taati. Tamam Malta. Esa deemaa jirtu. Ai no, asuma jirra garuu abdii koolatu kukufaatti si dubbisuun barbaade. Abdeenis waan si muka. Atis moo? Tole naannoof. Dammako. Yooko. Bareedaa koo. Yooko. Zayitii koo. Caali yooko maamna barbaadde. Maaliif hariifa tareessuuta jedhi kaatas gabbaa isitanii maatii. Tole wanta na barbaadde natti hin ta'a. Wadeem. Isa dhadhaa dhaabaddume hin dhufneem. Inni faga waan haaraadha moo maan? Tibbaa kana keessi koo natti tolaan jiru. Maal akkamidha? Anu akkanii na godhee akkanii na dhiisuu wallaahi garuu mallattoon isaa nyaata na cufaa nyaata nyaachaa hin jiru. Bareeda. Utummaa itti dabalee si cufee jireenya mi'aagaa immoo ajaa'iba. Galata shaamaa qabanne waldaa moo deemuun dura ture. Nyaata cufee jireenya kanaa immoo ajaa'iba rabbii. Hunda keenya nyaata cufee bareeda. Qoosa fakkaata sittan qoosaatu hin qoosa. Murreessi jedhe. Abdii eessa deemta? Isiniif ariifachaa jira sababa keessa. Abdii. Bada ma ulfaana jireenya akkasuma mi'aagaa ulfaa'u. Ati balleesse. Inni qullaabii kun daran abbaa biqilaan ta'e. Ijoollee warra sana lamman beektamni. Lamman isaanii kun hojii jechi godha yookaan handhuura dura ba'e. Duruma sitti maaturi. Konkolaataa piistaa irra deemu tokko malee. Ajaa'iba. Dhugaa rabbii tokkoffaa. Nan jirtudha dhugaa rabbii. Naan ishees beektamu.